na jaalatamuu nan jaalatu. Har'as irra deebi'ee gaaffii guddaa natti ta'e. Ani immoo akkas jechuudhaan siniif deebisa. Ciggushaa. Hatii fi Daaniin namoota addunyaa kana keessaa hin dulloomne keessaa sinidha kan jedhu. Warri hin dullooman jettan lakkoofsa tokko, warri hin dulloomuu jettan lakkoofsa lama. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube jalatti argamtan argamuuf kan jirtan akkasuma gara Qiddoo YouTubetti dabalamuudhaaf subscribe doolii laayikii gochuun anaa dhufuu siniin jette ishiin immoo sinsimatti jechuudha. Egaa akkuma beekamu Daanishaan egaa qalabatiin sii godha jedheeni akka Ciguyyeen haarsee argitanii jirtu jechuudha. Kana irratti immoo Ciguyyeen haaruudhaanii ani jireenya qaddii yookiin immoo qoosaan nagaheera. Daa'imummaan xumuramee jira. Dubartiin umurii wanti jedhamu wayii ni jira. Umuriin darbinaanii xeensa ganamaatii deebi'ee duubatti hin deebi'u. Wanti hundumtuu isaatii qaba. Hanga har'aatti ani gaa'ilaa wanta jedhamu keessa kootti hin yaaduun ture. Umas natti fakkaatu ture. Amma garuu yeroon barbaaduudha. Jireenyatti galuun barbaada. Nama kan koo jedhes immoo qabachuun barbaada. Akkasumas immoo namoonni waan baay'ee nan jechaa jirtan jirtu. Koomentis kan naa barreessitanii kan naa bilbiltanis osoo namni tokko immoo na gidduu jiru immoo bilbila biraa haasa'uun dhorkaadha. Eenyu jettan immoo osoo Daaniin jiru aniin garuu dhugaadhumaaniin jiru jireenya wanta jedhamu sana hawwee dheebodhee beela'eera. Inni immoo kan natti agarsiisu qoosaa yoo ta'e hin ulfaata miidhamuun hin gaha yoo jettu dubbatte. Egaa kana gidduutti Daanishaan shabalaa gabaabaa tonkolii isaanii kan hin dhumne warra diraamaan beekamaa yoo dhufu ati maal godhatta kaleessa wanta ati taasifte maali jennaan isa kan keerra ni baay'ee taa'e. Atis yeroo baay'ee akkasuma nagoota jechuudhaan dubbate. Akkana taateetta taanaan akkanattiin akkamittiin waliin jiraanna jedhee ati biraankii nagootee hin turree ani mucaa qaba jette deebitee immoo hin qabu jette yoo jedhu dubbate. Kan hin jedhu gaafa halkan sa'aatii 7 bira dhattee lakkaa jarri iddoo biraa dhaqaniiru ani yaanneen ture. Akka iddoo biraa isaan dhaqan qallii wayii natti fakkaate. Osoo immoo qallii ta'e immoo dhugaa jedhee akkasitti Daaniinis hin gammadu tureeyyuu jechuudha. Kana irratti egaa maalidha yaanni kee jennaani akka daa'imaa si godhaa. Akka daa'imaa godhachuun kee immoo jireenyaaf hin ta'u tasgabbaa'uu qabda. Ennaa of qoxxobuu qabda. Jireenyi yookiin immoo biraankiin ennaa kan keetii hin salphata ennaa kan kootii hin ulfaata yoo jedhu Daanishaan dubbateera. Daanishaanii egaa qaldiidhaafidhaan kan hin akkas godhee abiliimmoo deebi'ee sii godhe maleedha waan biraa miti. Garuu immoo akkasumallee akkatti nafaana jiraachuudhaaf dheebuu guddaa fi beela qabdu daara qabdus argee jira jedhee jira. Amma garuu si fuudhu yookiin immoo gaa'ilatti galuudhaaf yeroo isaa miti jechuudhaan dhiise maleedha. waan biraa miti cigushee yene maar yene walala yene fiqar yoo jedhu dubbateera. Egaa isheen kana gidduutti egaa ani fi ati dubbiin keenya tokko miti. Ati dubbu beektaa ati haasawaa beektaa yoo jettu akkamitti haasawuu barbaadde kana caala yoo jedhu Daaniin deebisee ani was kan hin jedhu keessa jechuudha. Cigusheen fakkeessuus akkasumallee yookiin immoo jechuun jira miti diraama fakkeessanii diraama garaagaraa hojjechuu dhugaa fakkeessuu sadhanis hin dandeessi haasawas hin dandeessi bakka baay'ee ogummaa qabdi jechuudha guutumaan guutuutti. Haa ta'uyyuu malee egaa kana caalamaa gochuu hin dandeessu. Atamma gara manaa galteeti bunas ni danfista akkasumallee boqqolloos ni xabbasta jennaani ani sarraatanya kee miti moksiitii kee miti ani naan kana godhuu ani kana gochuu hin danda'u jetteen jechuudha. Kana gidduutti bokkaanii hin dhufe
bokkaan yeroo dhufutti amma bokkaan roobaa sitti roobaa jira hodhu jakkeetti jennaan ani hin barbaadu isaati achuma marmaramtee naannoftu kanas hin barbaadu dhugaadhumaan na jaalattamoo nan jaalattu mee addanaa baasi jennaani sitti mee hin turre ani sin jaaladha sin jedheenaan guyyaa tokko bichaa naan jettee ammas naan jedhi jennaani egaa hinnas nutti garagalee beetasabochi Tseggiyeen oddaataloo afaqirataloo nuun jedhee jira jechuudha nan jaaladha Tseggiyaadhaanii kan biraashii biratti hin barbaadu ishiin haadha ijoollee koo boruuti yoo jedhu haasa'ee jira jechuudha sanitti dubbisa itti daddaba dubbina kofalchiisaa jira indaa jechuudha indaa isa kanadha garuu baazawwee Tseggeen hojii mana keessaan dandeessu isa dhugaa ani sittani madaanishaa waliin jiraachaas turtaniittu isheen hin dandeessu amma fakkeenyaaf biddeena iyyuu seeraan hin tolchitu ishee bichaa osoo hin taane shamarreen magaalaa Finfinnee muluun iyyuu biddeen tolchuu hin dandeessu kan isaan danda'an tokko yoo jiraatedha ta'ee chaappoo kuulii meekaappii kana dibatanii istaayilii qayyaruu handhuura mul'ifachuudha irra caala kan isaan beekanii sinimmoo aymisuudha barri dulluma keessanis hin jiru maaliif jennaan tonkulanyoota jechuudha dhugaa rabbii mee dhugaa kan isaan hojjetanii jechuudha namni mee mataa isaanii dhukkubsu santu namarratti hojjete mataa nama dhukkubsa malee jechuudha na ammamiyyuu yoo ta'e akkaataan isaanii nama ajaa'iba jechuudha garuu qosa bareedaadha hojii bareedaa hojjetu jechuudha amma kana waan nama jibbisiisu hojjetaniin beekan dhugaa dubbachuudhaafi isa kana laphee dhiifamaas ni qabu siniin jedhaa tokko sinaa godhu jedhaanii adaraa keessan ol yaatotadha ganaa waan baay'eetu isaan eeggata ganaadha waan hundumti isaa iyyuu akkasumallee daanii ilaa dhiiratti umuriin hin dhumu jedhanii akkasumadhaanii ishiin egaa umurii ishee sodaachaa jirti akkasumallee bilchaattee jirti hiriyummaadhaan iyyuu kunoo waggaa 13 waliin jiraataniitu akka biyoo tursiiste ji'a 5 caalan tursiisini deebi'i jedhiini dubartii cimtuu ta'i jabduu ta'i ogeettii ta'i haadha ijoollee kooti taati jedhi gorsiitii kana caala fuudhisiin jechuun jaaladha ati shiroo nyaattaa ishiinis bakka jireenya kooti jetteetidha innasa kanadha waliin immoo hojjettanii immoo wal jajjabeessitu eshi akkasumallee hordoftoota koo gaa'ela eebbifamaa kabajamaa ta'ee uffee kan itti jettanii siniif kennu siniin jechuun jaaladha akkasumallee beeksisni haaraa wayiillee baheera akkasuma warri jaarsa keessanii biyyatti gattanii dhuftan baga gammaddan siniin jechuun jaaladha beeksisni sunis maalidha yoo jettaniitu ta'e namni abbaa manaa yookiin immoo haadha manaa qabu akka dubartii biraa affeeruu hin dandeenye akkasumas immoo ishiinis illee akka dhiira biraa affeeruu hin dandeenyetti jechuudha kan dubbatamee jiru kun baay'ee bareedaadha jechuudha kana wajjin hojjetamuu qabu jechuudha indee naate asii ennaa dhufee jechuudha jinni guyyaa iddoo biraa hoolee shuphisaa hoolee jechuudha shuuxxee taphachaa hoolee galgala yenee maar yenee fiqar yenee wuddidha jechuudha asii ijoollee keenyatti viidiyoo bilbilee jechuudha na widdiin saabadunna amma kana booddee bakka inafee wanta akkasii siqiqii malee yaaddoo malee jiraachuu ni dandeessu jechuun jaaladha warra abbaa manaa jaalallee maal qabdanii jechuudha na isa kanadha hundumtuu immoo tokko miti dhugaan siniin jedhe gaariin namaa jira gaariin intala namaa gaariin ilma namaa jira isa kaaniif immoo isa oliif gadi kaatee waa meeqa kun akka saree aduun ka oliif gadi kaatuu fi qoricha isaati jechuudha na kana booda bakka inaafee oliif gadi kaachuun baga gammaddan absha sini jechuun jaaladha